tunis ni dabartee kutaa 11ffaa dhageeffadha. Hayyaa'uma tunis ni dabartee tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Hayyaa'uma tunis dhuma qottee lubbuu waan dhiyattee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaazi Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma tunis ni dabarti tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Duboo naamijaawee tere. Dhugomsaa keenya kursuma kanarraan ta'a. Maaltu aariya? Waan aariya gareeta duriitu bakka hin jirtu. Dhugaadhee waa hedduu jijjiirame. Garuu nama waa qabu fakkaata. Maal? Sadii yoo tana raaguu eegalte? Lakki akkanumatti hin jee. Itti dhiyaattee jirta beektaa haajaaf hin dhufee? Haajaa maaliiti obboleettiiti? Xiqqoo namaa si hamataa beektaa? Hamii akkamiin namni qomatanii fi namni hamatan kabiraa osoo jiruumoo? Dhugaadha namni hamatame hedduu jira. Garuummoo akka ati hamatamtuun fadha obboleessa kee. Akkasi homatan hin barbaadan. Dhugaa jettee bilqisaa teenya. Maali sila ajandaan jiru? Dhugoomsa maqaa kana abbaan kee maalirra si baasanii yaadatta? Ni yaadadha. Dhugoomsaa jechuun hawaan rabbiin jee dhugoomsu. Hawaan nabiin barsiisee fudhatu. Sallallahu alaihi wasallam. Abbaan kiyya tanaafin si moggaasee naan jee. Ati immoo akka rabbiin fadhu jiraatu jirtaare. Sankaa akka namni sirri jiraatu an jiru bara. Hundi keenyaa guutuu miti hirrina qabna. Garuu hanqinni kiyya maalimee ati naaf himi. An garuu fi kiyyaaf wallaahi waa takkalee sirratti nagarree. Garuu immoo waan namni alaa jejjoo jira. Sanumaa una yaadachiisa qa. Mucaan imaana qabsan ka fakkeenya namaa ta'usan dhiyoo tana dhalaa wajjiin bilbilaan haasawaa jira. Hayi dhalaa wajji bilbila haasoom imaana raafuuti duba. Yoo haasawni kiyya waan badaa ta'uu baate. Awwaatanaa jecha imaana ala waan na godhannatti fakkaatu. Jechuun haasawoo maaliyaanii dubbataa jiran. Ammas dhugoomsaa beektaa sadarkaa irra jirtus beeki. Diliin takka nama gariirraa ni fokkotti. Maasiyaan nama hundarraa ni hammaatti. Garuu immoo nama xiqqoo karaa rabbii jirurraa akka gaarii fokkotti. Tanumaaf namni illee siyaasa waansa. I don't know waan haasoo jirtu naaf hin galle. Badiin tiyya sadarkaa ja'an tana waan geesse illee natti hin fakkaattu. Anyhow mee ifiin qoradhu. Anis wandiin barbaade akka if qorattu. Silaa hubeetaa rabbumaan nama sattara. Haaliigni gaammallee siyaasatti taru. Meetiif qoradhu sirriitti. Addanaa baasa qaamee qabatamaan sirriitti maal dalagee ja'an. Dhugoomsaa baratii badii ati fitti beekne si himuu hin danda'u. Ati waan akkana kasan jiruu jette. An akkana jee waan hin taane dubbachuu hin fadhu. Hundaafuu atiif sirreessi yoo dogongorri jiraate. Taate hayyee anis yeroo fudhadheetiin if xiinxala. Galatoome immoo bilqisaa teenya. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Maadii kiyya fayyaa deeyitigaa. Yaa abbaa dhugoomsaa galatoomiiti. Muftii keenya naan galle ammoo maali gaarra galanne? Maaliin si tole yaa abbaa? Yaaboo dhiifama namaa godhuu wayii goomti. Ofii walii gonuun khayrii gurguddoo bar. Ati silaasa namaa fayyaa deeyechuu jirtaame? Akkasuma Duboo nin kaare? Hin jarjariin kaa'oo hojjaa takka shab jettee deemta. Lakki uumaa nin kaa. Egaa hajaan hin jaanneef uqa. Wanni teenyuuf hin jirtu. Bara hajaanis waan dhabamtu? Duba addeessa kaa. Ansa keessatti hin beeku abba Hashim. Lakki bar waanuma amma dura mareenne sanii. Tamsiinga waa hedduu mareenne. Dubbii fuudhaa sanka. Ilma keetiif baantamoo? Yaa sakkam tattaate maati? Ilma kiyya qofuudha ga'ee jira. Boo Hashimuu siin qixaame? Mucaan bar dhaabbinni isaa siin qixaate. Dhiisi nurraa qaama hawwaa barsanna dulloomse. Way abbaa Hashim akkas jette. Amma duboo eenyu fire? Anuma boo muftii. Yaa waati dubbii san jalaan galle yaaboo. Waa garii bargaa jalaa galanii jalaa gale kaate. Tonta jalaan gallee bar. Dubbii zaaraamu meetti dhiisi. Jaartiin teetoo? Bari siin tiyyuma sanaas niin fudhaqa. Niin lammeeffadha wallahi shari'aa jeemi. Mee dhaabbadhu jarjarteen kakatine. Silaa jaartii teetee hojii walii galtanii sila. Sheeninu isin jidduu laalin jaane? Sheeni dubbatee waan addeessus addeesse. Duboo ibsa isaarraa maaltu isinii gale? Akkaan lama fuudhuu danda'uun dhagee.
tanuma qofa adda baafattee jechuun sharxii fi kana osiif hin himne. Sankaanni lafuma kaa'e hedduu garii bara ulaagaadhaaniif dararuun gaarii miti. Yeroo garii ulaagaaniif dararuunis hin barbaachisu. Hoyi muftii ajaa'iba. Heeraa seerri kun bargaa kaqaaliqaati daddaba hin qabne. Quraana rabbii buuse. Hadiisaa nabii keenyaan nu odeesse sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu daangaa cabsuun hin taatu. Sharxii shari'aa guuttachuu baannaan irraa dhaabbadhu yaa baashim. Dubbii jajjabduudhaa bara akkamiin godha? Ulaagaan ka guutuu afadhu qa. Bartanuma keessa yoonaa guutamte jeetii baranis. Mee dura takkittuma san gammachiisii sirri jiraaddume. Mee takkittuma teetee hojii duraa haqaan jiraaddu. Haati warraa keete duraa sanuu hamee haqasii guutuu sirra harkattee jirti. Sanamni ammaan tan haqa guutuu kanuu danda'u isa jireetteeti. Naafisiis dabalatee. Wayin lamaniin fuudha jee duba. Hundaafuu mee dura dubbii tana ittiin jarjarin. Silaazaaraanoo hayyamtee jirti. Awwaata siin hin dhibne. Tamtu si dhibe duba yaaboo. Siiriin cocoqonaa fi jaartii xiyyaa laalantu. Akkamiin isaan godha? Gaatee duraanuu nama dhugaa sitti himuun feetuuti nageetti boon. Mee dhaabbadhu kaasa. Hogguu xiyya tana keessa akkam jijjiirta isaati? Yaaboo waa laaffiseeti miti. Laa dubbiteeti jijjiirtu laal. Bilcheeffadhu nakkootu. Jetteere mee ofirraa nama biraatiin ilaalladha. Silaa hojiddeeti. Lakki. Dubbuma tanaa mee dura tolchii ol qixxeessa daawwannummaan ofiina kadhattee futanaaf. Manguddummaan ergachuudhaaf. An dubbii tanaan booda laal mufti ittiin seenuyi. Tanaan lammata natti hin deebiinan. Ka'ee nageetti an. Waayaa deemna eegali. Yeroo ammaan tanaa silaa namni istii malee musliimni hin jiru. Maal jettee hoo? Nagaan galiin jee. Hayyaa'umaa tooniif ni dabartii har'aafi murteessee tanbiiraalee dhufti. Alhamdulillah egaa Marwaan keenya baga rabbi si baase. Alhamdulillah gara rabbiiti. Silaa waa'ee kanamaati akkuma rabbiitiin jirra. Sirri akkam ture silaa haalli ulfaataadha. Meena laalis waan dagaa jala jaldeesii maal jeessa? Waa'ee manneen dhaanatti hin kaasin jechuu feeteeti. Akkam silaa dalagaa ofuu jirtaniisin? Humaan jennu gaa dalagaan sooshaal miidiyaa hundilas illee miti. Amma namni irra guddaan maaliyaanii fardeessaa. Hanga danda'amutti gaa istaayila illee taatu jijjiirree yuutuub irra waa daddalaguudhaaf yaaluma jirra. Rabbi isin ifaa mijjeessu. Najiiwwan tokko akkam silaa? Humaan jiru dhaadannoo isaa dadhabne malee. San danda'a haa isin? Wal dandeenyu malee akkam wal goona duba. Dubbii masgiidaa fi maal jaansan ofirraa bittanii? Naan galle Marwaan keenya maal baanteeti? Jechuun sheekni keenya waraabamnee masgiida keenya irraa daawwaan fuunee jaan. Komii akkasiisan akkami keessummeessu jirtan? Komii namaa xumuruun hin danda'amu bar. Ilmi namaa yeroo hunda yaadanuma kanna nuti hanga rabbi irraa nuu laaffisen madaleina. Fardiin sanumaa nama gammachiisu osoon ta'in rabbi jaalachiisuudhaaf dalagama. Naam dhugaa baan obboleessa kiyya. Dalagaa teenya yoo rabbiin naaf jecha daleedan jee nu nafne nuti. Akkasiitii innummaan nurraa haa qeebalu. Dhugaa badhaasni guddaan ikhlaasa. Dadhabbiillee wanti itti irraanfataniisa. Akkasii walumaanuu rabbi nu milkeessu. Aamin. Qilleensa kana akkamiin ilaalta garuu Marwaan? Qilleensa birraa kana waan ta'u. Lakki haaluma yeroo kana akkaataa biyya keenyaa. Sana dhiisi gaatuun akkuma waliin garru kana akkuma waliin beeknu kana. Jechuun xiqqishoo ibsa. Yeroo namni gartee tiyyaan na baasi jiru keessa jirra. Ati mallattoon qiyaamaa amma waa hedduu mul'ata. Rabbummaan na jaanu haa baasu malee. Dhugaa keetti. Namni qormaata addunyaatiifuu hedduu shororkaa hojjira. Dhiiroo akhiraa fa'aa dalagachuu baanne akkam taana. Rabbiin guyyuma san nu haa baasu. Fardiin sanii jiruun addunyaa bal'attus rakkattus irrumaa galla. Sirri. Akki kunis waa ittiin fufu gaa numa dabra. Waan jijjiiramne jireetteeti yabbaleessa. Cufti ni jijjiiramti. Akkasii. Taan kutu taantu dhufa. Taan boodaas taantu itti fufa. Maal akka dhufus waan beenu gaa rabbi ta dhuftu toltu haa godhu. Aamin. Marwaan baguma nagiyaa rabbi si baaseen jaajeetiin dhufe. Marii biraame inshaallah yeroo biraatti dachaan. Maali silaa waan haasawnu jira? Dilas illee miti yeroo biraa yoo kaafne irra gaarii. Jechuun dhimma maaliiti na ibsa haatiko? Qalbiin irra raasini. Ishuu keetii inshaallah ni haasawin. Hayyaa'umaa jireenyi dabaree namoonni markataa warra bisaa hiree. Namni gariin quraanarra hadiisarra filmiin dirra fardeessa. Dhugoomsaa namni akkanaa ni jira? Hedduu waan filmii irratti arge hunda dhugaasa. Filmiin garuu barnoota hedduu qabdi bar. Dogongorasii torra guddaa. Yoo keessaa fudhachuun hin beekne haa. Dogongoruu ni dandeessa. Gaarii mitiyoo filmii fasaadaa ilaaluu hin qabnu nuti. Keessattuu diinii irra caalchisuun dogongora. Walumaa dorgomsiisuu hin qabnu malee. Garuu isaa namni quraanarraa filmii fardeessu numa jira? Ni jira kaa'e meeqaan tami? Taa'ee waan jiru dhugoomsaa. Ni jira dhugaa rabbi.
Eenyu faadha mi'a? Khaduraasi. Dhugumsa anuma rasu dula kana asoo jirta mi? Ambara filmii dhiisheetiin jira. Haraaraasi ta'e dhiisuu dandeessa. Maaliif dandeenyu? Waan hin danda'annu jira. Wanni araada namatti hedduu ulfaata. Baraan gumu takka ilaalla gubba qonnaa. Irra guddaa jiru ta'e ati filmii irra dabarsita. An barnoota maraa rakkachuuf ilaalaa siin jeebar. Lakki barnoota kitaabamaan dubbifneeti. Fakkeenyaaf quraana rabbii maa gadi lallaalle. Waan quraana goo jira. Beekumsa keetiif wanni akka quraanaa hin jiru. Eegas ammoo hadiisa nabi sallallahu alaihi wasallam. Niin eegalaa barsanis amma inshaallah niin qaraa. Yoom eegalta duba? Baallamaas moolta? Amma torbaan kana qasa niin eegala. Rabbiin siif haa laaffisu jabaadhu. Sheekaati doomunaa godheera. An sheekaa miti sheeka naan hin jehin. Hundaafuu dhugumsaadhaan amma kitaaba wal qabachuutti hin jira. Kam asoosamaa moo? Quraanaatiin baana. Akkas taatu maashaallah. Rabbiin dhugaa siif haa godhu. Qaceelloo dubbisi. Dubbisuu bara eegalee bara. Afaan akkam beektan ajibo. Ammoo walitti qabachuu jiraa torbaan dhufuun eegalaa duruun dubbisuu eegaleet jechuu qeetu wal dhadhabaa bara. Sa'aan saadha kaa. Lakki sa'aan sababsatiin sa'aan hundi takkuma. Hundaafuu amma ganaa sirra sheeka ta'a neegiyaa amma. Lakki sheekota osoo hin ta'e waan barachuu qabduuf baradhu. Ayyoona caaltee siif hin gammada. Rabbi siif haa godhu. Aamin. Jechuun qaraatiin sumaaf faayidaadha jeeti. Islaamummaa keessa wanni nasiibaan daleen hin jiru beektaa. Rabbii keenya beekumsaan gabbarra. Hamtuu dhiifnullee beekumsaan dhiif. Sirri. Qajeelfamni islaamummaa keessa jiru bara akkaan namatti tola. Hedduu nama gammachiisa. Waanuma faayidaa nu qabu rabbiin nuuf hima. Maashaallah jabaattee kam. Duraan hin jabaadhaa siin jee. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannees asuma irratti goolabna.